Ijoolleen keenya shamaraa dura buutanii of ajjeesuudhaan duratti carraalee hedduu qabdan barruu kana kaleessa barreessite sa'aatii 24 reef gahaa jira jechuudha. Guyyoota 4 yookaan guyyaa 3 duras of ajjeesuudhaaf yaaltee hordoftoota qaama nageenyaa poolisiitii fi eeruu hawaasaatiin baraaramte. Yeroo sanas maal rakkatte jedhanii yookaan sila qaama nageenyaatti dabarsanii kennuudha. Intaltii manatti galfamtullee kaleessa akka irra deebitee ammallee of ajjeesuu deemtu dubbattee turte. Amma oduu namoonni akka dubbataa jiraniin Siifan Tashoomee jaartiin yookaan haati manaa Caalaa Bultumee of miiteetti jedhamaa jira. Namni Oromoo miiliyoona 60 hin qabsaa jedhu akkamitti jaartii isaa gabroonfata? Kana bara kana dhibu. Artiistoonni Oromoo maaliif jaartii akkasii jaartii keessan gabroonfattan isin? Lamarra sadii kan jaartii ofii ajjeese artiistii Oromoo qofa. Maaliif deddeebi'a kun waggaa waggaan shamara maan kabajni? Saba guddaa kanaafuu ni bilisummaa hawaa jirtanii akka inni bilisoomu barbaadaa jirtanii jaartii keessanii fi haadha ilmoo keessanii maaliif gabroonfattan? Mee barruu isin barreessite kana waliin halaallu. Amma irra deddeebi'een dubbadha ani jira. Achuuf abdii tokkollee hin qabu. Ani jiraachuuf abdii tokkollee hin qabu. Hamma humna koo yaaleera. Kana boodas ani abdii hin qabu. Jibbamaa ta'u tuffatamaa jiraachuun natti ulfaateera. Adaraa ijoollee koo naaf guddisa. Ijoollee koo hin dagatina. Adaraa isiniin jedha ammas ijoollee koo anaan na oolchuu hin barbaachisu ture. Maal jechuudha? Dheengadda of ajjeesuudhaaf yaaltee turte. Hiriyoonnis warra akka Moonet Beeksisaa, Alex Taayyee qaama nageenyaatti eeruu kennuudhaan basaasuudhaan jechuudha. Eeruu hawaasa naannoo sanaatiin makiinaa isiitiin jimpeessiidhaan akka qabamtu godhame jechuudha. Haa ta'u malee rakkoo abbaa manaa isaanitti deebisaniituma dhimmi keessa maali jedhanii illee maanguddoo osoo hin hedduun seeniin yookiin haadhaaf abbaa isii maatii isii biratti osoo hin galchin manuma isii Finfinneetti deebisan jechuudha. Intaltii guyyaa kaleessa jechuudha. Kun reef guyyaa tokko waan kana barreessitee achi buuteen isii dhabamee jedhamaa jira amma. Rabbiin haa jiraachisu. Irra guddaa namoonni sabaafan bilisummaa hawaa sabaafan qabsaawaa jettan maa jaartii keessan adamsitu? Jaartii keessan maa adamsitu? Kana barkan hin jedhuan. Jaartii keessan maaliif adamsitu? Andu'aalam Gosaa'uu intala utuu akkasii tuufis kisuusu fooqii irraa akkasiin of darbattee duutu godhe. Taajuu Shurrubbee jedhaniin biyya Awurooppaatti qalee fararraase. Siigalee artiistoota Oromoo kun maaliif jaartii keessan kabajaa dhabdan? Jaartii keessan maan kabajne? Jaartiin keessan haadha keessanii obboleettii keessanii agartee waa hedduu isinii taati. Silaa isin hin jaallanne isin jala ciiftee ulfooytee caccabdee isiniif ilmoon guddiftu. Jaalala keessanii gurbaan jedhan manumatti hin galuu jedhan. Isin mana teessee ilma guddifti inni immoo alaa Finfinnee keessa hoteela garaagaraa daddabarfatee ciisee bulee oola jechuudha. Siigalee kanaafi kan qabsaa'ame kanaafi kan bilisummaa jedhamee iyyamaa ture. Akkasii miti. Hiriyoonni isii kanneen akka Moonet namoonni hedduun hiccitii garaagaraa dubbatanii jiran ni agartan viidiyoo kana keessatti hanga dhumaatti hordofaa. Oroon 430 kuni peejiin kun isa Caalaa Bultumeetti wajjin walitti dhiyeenya guddaa qaba. Hariiroo gaarii wajjin qaba. Dhugaa waa itti hirratee jaartiin Caalaa Bultumee lubbuun ishee irratti ni murteessiti jettanii yaaddeen beektu. Artiistii fi feemisoonni Oromoo jireenya fakkeessaa show godhanii yeroo hundumaa waliif amanamaa akkuma miidiyaa irratti wal faasatan sana ta'aa jiraadha. Gaafa ilaaltu osoon guyyaan tokko akka isaanii jiraadhe, osoon akka isaanii mana bareedaatti gale, osoon akka isaanii feemisa utuun akka isaanii jettee hawwita. Akka ati itti nama argitu kana bira akka abbaan isaa itti jirutu kan biraa hir'uun mana nama hundaa jira. Callisanii jireenya kana jiraadhu warri ati yeroo baay'ee jireenya isaanii hawwitu mataa dhukkubbii fi yaaddoo gola isaanii qabu. Siifan Tashoomee Firrisaa baga Waaqayyoo ijoollee kee fi maatii kee irratti si hambisee jedhe. Kun immoo amma waati qosii oduu gammachiisaadha. Akka inni jedhaa jirutti waan isiin arge fakkaata. Hiriyaa caalaati waan ta'eef bakka isiin dhabamte kana waan jirtu wayii waan beeku wayii qaban fakkaata. Inni kun hiriyaa caalaati. Walitti hariiroo qaban
amma asirratti sabriin toree jira jechuudha. Namoonni hedduun barbaadaa jiranii garuu inni immoo akka waan isiin jirtuu fakkeesseeti haasa'e garuu laalaa gubaa hamaa akkasiin qabdu dubbatee jira jechuudha. Gama biraatiin hiriyaan isii kan isiitti dhiyoo Moonet Beeskisaa akkas jette. Siin osoo ni ibsina jedhanii jechoonni kumaa kitilaa si hin ibsanii jette. Eenyu siifaniin jette Moonet Tashoomaa. Moonet Beeskisaa siifan Tashoomaatiin jette. Maqaan kan kee siifan qofa miti. Haadha dhiiraa, dandeessuu, obsituu, gorsituu, kaamettiidhaa jetteen. Maqaa meeqaan yaamte? Takka, lama, sadii, afur, shan. Maqaa shanii yaamte. Intalti maali? Intalti cawaa ta'uu isii asuma irrattuu ni beektan. Siifan Tashoomaa bakka jirtutti ilmaan kan keerratti jabaadhu. Obsi eenyu fakkaataa jedhanii yoo na gaafatan si fakkaata jedheen deebisa. Jireenya kee keessatti bu'aa bahii hedduu akka dabarsite beekamaadha. Namni kolfee yookaan bareedee jechuun itti tolaadha jechuu miti. Jechuun bara kana ulfaataadha. Ani egaa akka loqoda biyya keenyaatti dubbisaadha. Akka yaada isin yaadde sana. Bara kana ulfaataa ta'a dhufeera. Nama baay'ee daqiiqaa keessatti otuma jira jennu of biraa dhabaa jirra. Nama akka eenyuti? Nama akka boonii dheengaddaa sana fa'a. Kanaaf fookoo ni akkolaa amanti. Kanaaf fookoo ati nama salphaatti harka kennuu fi abdii kutatu ta'uu hin qabdu. Gonkumaa ati fakkeenya dubartiiti. Of course ta'uu qaba. Maraatuudhuma keenya eenyu hin sodaanne onnee barbaada. Maraataadhuma keenya eenyuyyuu hin sodaanne onnee barbaada. Kana danda'uun keetiifuu kabajnii fi badhaasni siif mala. Abdii kutuun garuu siif hin malu. Giiftii koo tasgabbaa'i. Kan kana jedhe eenyudha? Moonet. Gaazexeessituu Moonet jechuudha. Kan waa'ee jaalalaa dubbataa ooltu jechuudha. Barruu isiiti. Intalti kun akkasiin cawaa taatee fi Moonet Beeskisaa akkuma beekamu ijoollee shamaraatiif, shamaroota Oromootiif, Moonetii fi Masarat baay'ee takka qabsa'an. Baay'ee takka xiyyeeffannoo shamarran Oromoo irratti xiyyeeffannoo addaa qaban. Jabaadhaa isin hin jenne, isinii waliin jiran nuti. Yoo isin jabaattan malee gadeen isin kabajaan jirtu. Sirriitti falmuu qabdan. Sirriitti dhaabbachuu qabdan. Let's go ahead.